Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa marsaa 13ffaaf enterpiraayizoota gara guddattuu giddu galeessaatti ce'an 1,021 akka sadarkaa naannootti ceesisee jira. Ce'umsi enterpiraayizootaa badhaadhina biyyaaf mata duree jedhuun sirni ce'umsa enterpiraayizootaa kun bakka pirezidaantiin naannichaa fi keessummoonni federaalaa argamanitti magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti taasifamee jira. Sirni enterpiraayizoota ceesisuu kun otoo hin raawwatamiin dura industiriin godoo kan magaalaa Adaamaatti waldaalee garaagaraaf iddoo tokkotti kenname daawwatamee jira. Industiriin godoo bu'uura industirii gurguddoo ta'uu dhaadannoo isaa godhatee hojjetaa kan jiru yoo ta'u, lammiilee 300 oliif carraa hojii saaqee jira. Lammiilee carraan hojii isaaniif uumamee dubbisneen bakka kana argachuu keenyatti gammanneerra garuu ammoo walitti hidhamiinsi gabaa nuuf hin uumamne waan ta'eef rakkoo qabnaa jedhan. Galateeffannaa maaliif walitti nu qabee asitti magaalaa gidduutti nu galchuu isaaniitiif baay'ee galateeffannaa jechuudha. Kanaaf hojiin akkuma jirutti bareessee garuu walitti hidhamsa gabaa argachuu barbaanna. Daawwattoota keenya iddoon amma itti argamnu bulchiinsa magaalaa Adaamaatti giddugala oomishaa fi bu'aalee oomisha industiriiwwan godoo kan jedhamu giddugala kanatti argamna. Hojii ogummaa harkaa adda addaatu uffata aadaa dha'uu ogummaa harkaa garaagaraatu hojjetamaa jira. Dhaadannoon iddoon giddugala godoo kun industiriin godoo bu'uura industiriiwwan gurguddooti jechuudhaan iddoo kanatti hojii gurguddaadha kan hojjetaa jirani. Egaa daawwattoota keenya mee haala hojii ogummaa as keessatti carraa hojii namoota hedduudhaaf kan uume madda galii walitti hidhamiinsa gabaa hedduu uumee jira. Kun hojii biizinesii guddaadha kan iddoo kanatti hojjetamaa jiru. Duraan bakki kun abbootii qabeenya garaagaraatiin qabamee kan ture amma dargaggoota akkasuma waldaaleewwan garaagaraatiif kennamuudhaan giddugala industirii godoo jechuudhaan hundaa'ee hojii gurguddaa hojjetaa jira. Giddugalli industirii godoo kun egaa bu'uura industiriiwwan gurguddoo warra kaanii akka ta'u bu'uuradha jedhameeti kan yaadamee hojiitti galamee hojjetamaa jiru. Kun bu'a qabeessummaan isaa maal fakkaata? Walitti hidhamiinsa gabaa hammamtu isaaniif uumameera. Kun biizinesii keessatti hammam guddisaa jira isa jedhu keessa deemnee amma ta'e isin daawwachiifna. Daawwannaan addaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiinis guyyaa irraa kana ni gaggeeffama. Qophii addaa keenya kanarratti xiyyeeffannee kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Ani Abdiisaa Fufaati. Ogeettiin kaameraa Hawwii Gurmuuti. Nu hordofaa. Maqaan koo Charnak Kabbadaa jedhama. Kan Tadaraajaan ganda Goorootti irraayi yaa'u godoo industirii kanatti kan dhufne amma ji'a 3 booda yaa'u godoo industirii jechuun carraa tokko qabannee xeenna ifatti baanirra iddoo kana nuu kennaniiru. Iddoon kun duraan abbaa qabeenyatiin qabamee jira. Amma akka nuyi itti hojjennuuf akka itti fooyyofnu nuu kennameera. Hojiin kun nuuf haa kennamu malee wanni itti aanu hin hafa wanna isaafu jira. Lafa seenterii gubbaa irratti bakka itti akka faafalatti hojjette iddoo seenterii irra nuu kennamuu qaba. Lammaffaa hojiin kun hojii humnaati abbootii keenya irraa fudhanne hojii abbootii keenya irraa baranne kana ittiin biddeena nyaachaa jirra. Garuu hojii humnaati. Humna baay'ee si gaafata. Otoo maashinatti nu jijjiirame otoo karaa fooyya'aa karaa teekinooloojiitiin mootummaan naannoo nu deeggaree nus amma humna qabnu liiziidhaan illee ta'u liqiin nu mijjate haala san hin barbaanna jedhe baay'ee ulfaataadha. Sa'a 24 keessatti gaabii tokko dhooftu nama hojjetutu maatii ittiin bulchuu danda'a. 24 sa'aatii irratti gubanneeti yaa'u hujumti isaatu bilisaan ta'uu qaba. Bakka karaan ittiin mootummaarrallee deeggarsi kennamu hundi isaa bilisaan ta'uu qaba. Bataaleeyyii koronaadhaas baay'ee dadhabbina guddaa hojii keenya kanarratti fidee ture. Gabahaan adda kutamee ture. Abbaan suuqii ulaasaa irratti gama dadhatee ture. Baay'ee tokko dadhabbina guddaa nurraa fidee ture. Yaa'u godoo industirii kanatti amma egaa dhufnee xiqqoo ija banachaa jirra. Haa ta'u immoo as dhufuun keenyas deeggarsa nu barbaachisa. Deeggarsi nuuf malu nu godhamuu qaba. Bakka argachuun keessan akka waan bakka inni isa jalqabaati. Fardirraan nama gaha malee abbaatu waraannatadha Oromoon. Asiin nu gahaniiru hojjaadhaaf nuti of qophiidha. Namni ofii qophii ta'e maasaati irratti qophii yoo ta'e maasaa kana immoo deebi'ee ofii yoo tajaajilame baay'ee si gammachiisa. Ministeerri ministeera hojii fi ogummaa aadde Mufriyaat Kaamilii fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa akkasumas kaabinoonni isaa industirii godoo kan magaalaa Adaamaa keessatti argamu kana daawwatanii jiru.
Erga industiriin godoo daawwatamee booda galma abbaa gadaatti sirni intarpiraayizoota ceesisuu raawwatamee jira. Jalqaba irratti obbo Maatiyus Sabbooqaa hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa haasawa baniinsaa taasisaniin ce'umsa intarpiraayizootaa badhaadhina biyyaaf jedhuun intarpiraayizoonni 121 ulaagaa ce'umsaa guutan gara guddattuu giddugaleessaatti ceesisuun danda'ameera jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa imala badhaadhinaa milkeessuuf dinagdee damdaleessa ijaaruun hawaasa keenya dinagdee humneessuuf xiiqii olaanaan hojjechuutti jira. Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaas ergama hawaasa ogummaa gonfate qorqarbii biizinasii qabaachuun carraa hojii uummachuu danda'u horachuuf hojjechaa jira. Hojiilee hanga ammaatti hojjetamaniinis dargaggoonnii fi dubartoonni hedduun ogummaa gonfachiisuuf carraa hojii uumuun danda'amee jira. Tajaajila ekstenshinii indaastirii fi ce'umsa teekinooloojii bu'a qabeessa ta'an kennaa jira. Bu'uuruma kanaan bara kana intarpiraayizoonni ulaagaa ce'umsaa keessa darbuun qabeenya horachuun isaanii mirkanaa'e 1,021 miseensa 4,000 ol ta'an qaban qarshii miliyoona 46 irraa ka'uun kaapitaala qarshii biliyoona 2.3 horachuurra darbanii carraa hojii dhaabbii fi yeroodhaanii lammiilee keenya 15,821 uumuun ulaagaa ce'umsaa guutan gara guddattuu giddugaleessaatti cehuu danda'anii jiru. Obbo Masfiin Malaakuu sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti qindeessaa kilaastera misooma magaalaa fi industiriiti. Hawaasa ogummaa gonfatee cimee hojjetee hiyyummaa seenaa godhu gochuuf hojii hojjetamaa jiru keessaa dhimaaxaawwan gara guddattuu giddugaleessaatti ceesisuun isa tokko jedhan. Guyyaa har'aas intarpreenoota fakkeenyummaa qabaniif diinagdeen of ijaaran biyya utubuun fakkeenyummaa qaban 1,021 gara guddattuu giddugaleessaatti ceessuun danda'ameera. Gama kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa hojii qabatamaan keessumattuu waggoota 4 darbe hojjeteen ilaalcha dogoggoraa waldaalee dhimaaxaa dinagdee biyyaaf uummata jiruu danda'an jedhu bu'uurarraa jijjiiree jira. Dhuma irratti intarpiraayizoonni guyyaa har'aa guddattuu giddugaleessaatti ceetan yeroo kam caalaa humna, yeroo, maallaqaa fi beekumsa qabdan daraan cimsuun fi fayyadamuun dorgommii gabaa dinagdee isin eeggatu injifachuun akka of qopheessitan jechaa. Akka obbo Masfiin jedhanitti aadaa hojii tuffachuu keessaa baanee hojii otuu gargar hin qoodiin hojjennee jiruuf jireenya keenya fooyyeffachuu irratti haa fuulleeffannu jedhan. Tokkoffaan aadaa qusannaa keenya dagaagsuu irratti. Lammaffaan intarprenershippii dagaagsuu dinagdee biyyaa fi uummataa jijjiiruu irratti. Sadaffaan industirii godoo babal'isuu irratti. Afuraffaan aadaa hojii tuffachuu bu'uurarraa hiikuun jiraattotaa fi keessumaayyuu dargaggoonni keenya ogummaa qabaachuun dorgomoo akka ta'an irratti. Shanaffaan wiirtuu leenjii keenyaa bakka oomishaa fi ogummaa gochuu irratti. Ja'affaan paakeejii deeggarsaa babal'isuun fi kenniinsa liqii irratti. Torbaffaan carraa guddaa jiruu fi potenshaala naannoo keenyaa seeraan barree irratti fayyadamuu irratti. Inni dhumaa deebii liqii fi qusannaa dirqii irratti xiyyeeffannoo guddaanii fi bifa qindaa'een kan hojjetamu ta'uu isaa ibsaa irra deebiin baga gammaddan jechuu barbaada. Gama biraatiin keessummaa kabajaa ta'uun federaala irraa kan argaman aadde Mufriyaat Kaamil ministeera hojii fi ogummaa sirna ce'umsa intarpiraayizootaa yeroo 13ffaaf kenname kanarratti argamuun ergaa dabarsaniin naannoo Oromiyaa irratti carraa hojii uumuu walii wal qabatee haala rakkisaa gara carraatti jijjiiruudhaan misooma intarprenershippii irratti hojiin hojjetame olaanaadha jedhan. Kabajamtoota intarpiraayizoota maayikiroo xixiqqaa irraa kaastanii hanga sadarkaa guddattuu giddu galeessatti bu'aa ba'ii hedduu keessa baatanii sadarkaa kan ga'u keessaniif baga gammaddan. በዛሬው ዕለት ለ13ኛ ጊዜ በተዘጋጀው የኢንተርፕራይዝ ሽግግር ለሀገር ብልጽግና በሚል መሪ ሀሳብ እየተካሄደ ያለው መድረክ ትልቅ ፋይዳና ትርጉም ያለው ሆኖ አግኝተነዋል። በአንድ በኩል ባለፈው ዓመትም ተመሳሳይ መድረክ ላይ የመገኘት እድል አጋጥሞኛል። የክህሎት ውድድር
የተካሄደበት መድረክ ላይ በርካታ ወጣቶች አዳዲስ የፈጠራ ስራዎቻቸውን ይዘው የቀረቡበት መድረክ ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ አምና የተሰራውን ስራ በብዙ እጥፍ ለመናገር በሚያስቸግር ደረጃ በካፒታልም በስራ ስፋትም በስራ እድል ፈጠራም ትልቅ ውጤት ያስመዘገባችሁበትን ዕለት በማክበር ቢሮውም ከምንም በላይ የክልሉ መንግስት ለስራው ትኩረት ሰጥቶ በቂ አመራር ማግኘት ስለቻለ 46 ሚሊዮን የነበረውን የካፒታል መጠን ወደ 2.3 ቢሊዮን የካፒታል መጠን አቅም ማሳደግ ያስቻለ እንቅስቃሴ ነውና ይህንን እንቅስቃሴ በጋራ ለማክበር ስራችሁን ለማክበር በርቱ ተበራቱ ለማለት እዚህ ስለተገኘን ስለጋበዛችሁን በስራና ክህሎት ሚኒስቴርና በራሴ ስም ማመስገን እፈልጋለሁ። እናንተ ጋር ከመምጣታችን በፊት አባይን በጭልፋ እንዲሉ ከሰራችሁት ሰፊ ስራ በጣም ጥቂቱን አዳማ ከተማ ላይ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ለማየት ሞክረን ነበር። እንቅስቃሴዎቹ ብዙ የሚነግሩን መልእክት እንዳለ ተመልክተናል። በአንድ በኩል በስደት ሀገራቸውን ትተው ተመልሰው መጥተው የስራ እድል ፈጥረው የገበያ ትስስር ፈጥረው መንቀሳቀስ የጀመሩ ኢንተርፕራይዞችና ባለቤቶቻቸውን አይተናል። በሌላ መንገድ ተኪ ምርት አምርተው ለኤክስፖርት የተዘጋጁ ኢንተርፕራይዞችን ተመልክተናል። ይሄ ትርጉሙ ስራ ከመፍጠር በላይ ነው። በዛሬው ዕለትም እንደዚህ አይነት በየአካባቢው የተሰሩ ስራዎችን ሰብሰብ አድርጎ ውጤታቸውን ገምግሞ እናንተን እንኳን ደስ ያላችሁ የነገ ኢንዱስትሪያሊስቶች፣ የትልልቅ ኩባንያ ባለቤቶች መሆናችሁ አይቀሬ ነውና እናንተን እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ሌሎቹን ደግሞ የእናንተን ፋና ወጊነት እንዲከተሉ መንገዱን ለማሳየት ታስቦ የተዘጋጀ መድረክ ነውና እጅግ አድርገን ማመስገንም ማድነቅም እንፈልጋለን። Gama biraatiin akka aadde Mufriyaat jedhanitti Oromiyaan hojii gama carraa hojii uumuutiin karoora nuti qabannee ol qofaa addatti karoora addaa qabachuun carraa hojii bal'aa uumuu irratti bal'inaan hojjechaa jiraachuu ibsanii jiru. Kanaafis pirezidaantii naannichaas galateeffatanii jiru. እንደ ሀገር እየተካሄደ ባለው የስራ እድል ፈጠራ የክህሎት ልማትና የቴክኖሎጂ ሽግግር እንቅስቃሴዎች የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚያከናውናቸው ትልልቅ እንድምታና ትርጉም ያላቸው ስራዎች አሉ። በእኛ በኩል በበጀት ዓመቱ ከያዝነው እቅድ ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆነው የስራ እድል እንደሚፈጠር የሚጠበቀው እዚህ ክልል ውስጥ ነው። እቅድ ስንይዝ ግብ ስንጥል ክልሉ እኛ ያስቀመጥነውን ግብ አይበቃኝም፣ እኔ ጋር ያለው ፍላጎት ትልቅ ነውና ከዚህ በላይ ነው ማቀድ የምፈልገው ብሎ ስለተከራከረ በርቱ፣ እኛም የቻልነውን እናግዛችኋለን የሚል እምነት ጥለን ክልሉ የጣለውን ግብ ተቀብለን ነው የሄድነው። እንደ ሀገር እንድምታው ትልቅ ነው። ከ2 ሚሊዮን በላይ የሚሆን የስራ እድል በበጀት ዓመቱ እፈጥራለሁ የሚል ግብ ስለሆነ የተጣለው ይሄንን ግብ እንደ ሀገር ማሳካት ስንችል ሀገራዊ ግቡንም በዛው ደረጃ በእጅጉ ከፍ ያደርገዋል። እስካሁን ያለው አያያዝም በጣም ትልቅ ትርጉም ያለው እንቅስቃሴ እየተደረገበት ያለ ስራ ማስያዝ ብቻ ሳይሆን ግንዛቤ ፈጥሮ ለስራ ዝግጁ የሚያደርጉ ክህሎቶችን ታጥቆ ወደ ስራ ለመግባት ነው ጥረት እየተደረገ ያለው። በእኛ በኩል እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤትም በግሌም ለክቡር ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ያለኝን ትልቅ አክብሮትና አድናቆት በዚህ አጋጣሚ ሳንገልጽ ብናልፍ ንፉግነት ይሆናል ብዬ አስባለሁ።
Interpiraayizoonni godinaalee fi magaalotarraa gara guddattuu giddugaleessaatti ce'an sirni beekamtii isaaniif kennamee jira. Gama biraatiin interpiraayizoonni kaapitaala gurguddaa galmeessanis waancaa fi meedaaliyaa badhaafamanii jiru. Waajjiraaleen carraa hojii uumuu fi ogummaa godinaalee fi magaalota akkasumas kolleejjiiwwan baalaataa'oo raawwii olaanaa galmeessanis beekamtii argatanii jiru. Interpiraayizoota 1,021 guyyaa kana ce'an keessaa qaama miidhamtoonnis keessatti ni argamu. Isaanis haala akkamiin hojjetanii sadarkaa kana akka dhaqqaban akkas jechuun ibsanii jiru. Seenaa Waaqoo jedhama godina Arsii Lixaa magaalaa Dodolaa irraa dhufe mana nyaataatti hojjetaa ture. Ani jalqaba yeroo hojii kanan dhufe asin dura listiroo hojjetaa ture. Listiroo irraa ka'ee uffata seenee uffata irraan gara mana nyaataa seene. Ani qaama miidhamaan miti akka qaama foontu miidhame malee sammuun koo miidhamee hin jiru. Ani qaama miidhamaadhaa miti. Maaliifi namni qaama miidhamaa gaafa jedhe gaafa sammuun kee hin hojjenneedha malee qaama miidhamaa miti. Bakka fedhe dhaqee hojjechuu danda'a. Sammuun kee waan na hojjetuu fi kanaafuu hojii irratti bobba'ee hojii irra jira jedha. Qaama miidhamummaan sammuu yoo ta'e malee qaama miidhamummaan miilli naafachuu ijjaamuu wantoota akka kanaa irratti hundaa'u sammuudha kan hojjetu. Harki citee sammuudhaan hojjechuu danda'a miilli badee sammuudhaan hojjechuu danda'a. Sammuu yaadu qabaannaan qaama miidhamummaan hin jiru jechuudha. Dhumarratti obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa interpiraayizoota ce'aniif baga gammaddan erga jedhaniin booda deemsa jalqabdan malee daandii dheeraatu sin hafee cimaa kanuma caalaa hojjedhaa jedhan. Kiiloomeetira ammas hin deemtan kiiloomeetira tokko hin guutu. Fuuldura keessan kiiloomeetira 1,000tu jira. Kiiloomeetira takka kanaan akka dhaabban baay'ee shaayiin dhuginaa hin bashannaninaa jabaadhaatoo kiiloomeetira fuuldura keessan kiiloomeetira 999tu jira. Gana kiiloomeetira takka deemtan. Kiiloomeetira 999 kan rakkoo adda addaa jiru. Qormaata jiru. Nu bira hanqina mootummaa bira jiru. Isaan utuu hin jilbeeffatin hanqinaalee adda addaatiin utuu hin jilbeeffatin utuu muufatin jabaattanii xiiqeffattanii bu'aa ba'ii si fuuldura jiru hunda keessatti jabaattanii ce'uudhaan abbootii qabeenyaa biliyeenaroota biyya keenya fuulduratti ceessan akka taatan adaraa isinin jechuun barbaada. Kanaaf badhaasa ishii kanaan utuu hin gammadin ishii ol kaawwadhaatoo badhaasa isa guddaadhaaf kaaticha isa guddaadhaaf akka caalmatti of qopheessitan adaraa isinin jechuun barbaada. Hojii hojjettanitti baay'ee boonnee jirra. Obbo Shimallis itti dabaluun interpiraayizoota gara guddattuu giddugaleessaatti ce'aniif isin fakkeenya waan xiqqaarraa kaatanii hojjettanii waan guddaarra geessanidha. Kanaaf isin kabajatu isiniif malaas jedhanii jiru. Halkanii guyyaa hojjettanii dhamaatanii utuu hojiin tuffatin hojii hojjechuudhaan humna qabdaniif beekumsa qabdanitti gargaaramuudhaan carraa akka waliigalaatti uumame itti fayyadamuudhaan guyyaa kabajaa kanaaf warra dhaqqabdan fakkeenya hojii hojjetanii jijjiiramuu, fakkeenya waan xiqqaarraa ka'anii waan guddaa bira ga'uu, fakkeenya abdii kutannaa hedduu keessa cehanii injifannoo bira ga'uu warra taatan, warra har'a badhaafamtan baga kanaan isin ga'ee baga rakkoo hunda injifattanii as geessanii isin jechuun barbaada. Waggoottan darban kanatti wantoonni gurguddoo sadii qabatamaan naannicha keessatti argamaniiru jedhan pirezidaanti Shimallis. Waggoottan darban hojii hojjennee jijjiirama kana keessatti wantoota gurguddoo sadii arginee jirra. Tokkoffaa fi duraa uummanni biyya keenyaa keessattuu dargaggoon keenya halkanii guyyaa hojjechuu warra danda'an carraan uumamee fi deeggaramanii hoogganamanii jennaan dhaloota raajii hojjechuu danda'u akka ta'e mirkanaa'ee jira. Kanaaf namni hojiin jaalatu hojiin hojjetu kan jedhu sana cabsitanii jirtu. Isaaf galatoomaa isin jechuun barbaada. Lammataan caasaan mootummaa sadarkaadhaan jiru diinagdee hoogganee carraa jirutti gargaaramee biyya jijjiiruun akka danda'amu diinagdeen hoogganamuu akka danda'amu waggoottan 4-5 darbe keessatti hojii hojjetameen arginee jirra. Hooggansi mootummaa oduu hamii kan hoogganu duntaan diinagdee kan hoogganu akka ta'e mul'atee jira. Isa kanaafis caasaa mootummaa keessattuu wiirtulee amma dakaatti jirtan hojii kan hojjettaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Sadaffaan wanti milkaa'e biyya kana keessa carraan hagana hin jedhamne akka jiru. Carraan qabnu humni biyyi kun qabu
hireen biyyi kun qabu baay'ee guddaa ta'uusaa yoo jabaannee hojjenne raajii hojjechuun akka danda'amu wantoonni waggoottan darban argine mul'isanii jiru. Biyya kana keessa carraa hedduutu jira. Warri har'a ceetan caalmaatti hojii keessaniin akka milkooftaniif deeggarsi barbaachisaa ta'es isiniif ni taasifamas jedhan. Warra ceetan kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa deeggarsa barbaachisu hunda godhee akka isin caalmatti jijjiirama olaanaa fidaniif cimsinee kan hojjennu ta'a. Rakkoo fi qormaanni guddaan biyya keenya keessa jiru qusachuu dadhabuu, seeraan alummaa fi interpreneroonni baay'inaan bahuu dadhabuudha jedhan. Dinagdee biyya keenyaa wantoota gurguddoo sadiitu qoraa jira. Tokkoffaa fi inni duraa qusannaadha. Namni waan argate ittiin nyaataa, ittiin jiinsii bitataa, ittiin xinnoo hin bashannanaa, ittiin jiraata. Namni hojjetee kan hojjeteen jireenya qofa godhatoo ta'e biyyi tokko badhaadhuu hin dandeessu. Biyyi tokko badhaadhuu kan dandeessu namni hojjetee yoo qusate qofadha. Kanaaf aadaan qusannaa keenya baay'ee duubatti hafaadha. Jalqaba qusannee kan qusannaarraa hafeen jiraachuu jalqabutu nurra jiraata. Kaayyoon inni duraa qusannaa ta'uu danda'utu irra jiraata. Biyyi hin qusanne, maatiin hin qusanne, namni hin qusanne boru hin qabaatu. Boruun isaa harka hin jiru. Namni qusatu boruun isaa harka jira. Biyyi qusatu boru qaba. Kanaaf qusannaa irratti duubatti hafummaa jiru jijjiiruu danda'utu irra jiraata. Tokkoffaa fi inni jalqabaa kana. Inni lammataa fi rakkoo guddaan biyya keenyatti ta'ee kan jiru interpreneurshipidha. Biyyi interpreneroota hin qabne dinagdee isaa baay'isuu hin danda'u. Badhaadhinatti ce'uu hin danda'u. Dinagdeen keenya amma qabatamaatti kan arginu kun baay'ee isaa baay'achaa hin jiru. Ishuma marsaa duraatti fayyadamaa jirra. Sun immoo kan ta'eef interpreneroonni waan hin jirreef. Interpreneroonni gaafa jiraatan sonatti dabalu. Dinagdee tokko marsaa 2, 3, 4 baay'isu. Gabaa biyya keessaa, gabaa biyya alaa irratti dorgomaa ta'u. Kanaaf interpreneriin biyya keessa hin jirre badhaadhinni yaadamuu hin danda'u. Amma tokko guddina fiduun hin danda'ama garuu badhaadhina milkeessuun hin danda'amu. Qormaanni keenya lammaffaan isa. Qormaanni keenya sadaffaan seeraalummaadha. Dinagdee biyya keenyaa seeraalummaatu nyaataa jira guyyaa guyyaadhaan. Kanaaf hojiin misoomaa akka waliigalaatti hojjennu dadhabbiin hundi keenya dadhabnu akkuma bishaan barmeela tarsa'eetti bishaan guutuu ta'ee jira. Barmeelicha kan tarsaase waan sadan kan qusachuu dhabu, interpreneroota dhabu fi seeraalummaadha. Kana sadan duuchinee jennaan yeroo gabaabaa keessatti biyya keenya keessatti qabeenya uumuun badhaadhina milkeessuun waan oolu miti jecha. Gama biraatiin akka obbo Shimallis jedhanitti dhimmi diinagdee biyya kanaaf dhimma murteessaa ta'uu hubatamee ciminaa fi tokkummaan hojjechuun barbaachisaa ta'us ibsanii jiru. Dhimmi diinagdee dhimma murteessaa. Akkuma sila kabajamtuu ministeerri kaasan diinagdee keessatti immoo dhimmi ogummaa fi dhimmi interpreneurship baay'ee murteessaa. Kanaaf jabaannee ogummaa horachuu irratti harkaaf sammuun keenya akka wal quunnamu gochuu irratti hanqina gabaa rakkoo gabaa keessa jiru immoo hubannee interpreneroonni isa hiikuu danda'anii fi diinagdee jiru baay'isuu danda'an sadarkaa hundatti yoo uumamaa deeman dhugaatti diinagdee cimaa naannoo keenya uummata naannoo keenyaa rakkoo keessaa baasu biyya keenya Itoophiyaa caalmatti badhaadhinatti ceesisu lafa qabsiisuu dandeenya. Isaaf mootummaa naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan humna qabu hunda kanarratti gochuudhaan rakkoolee adda addaa bitaaf mirga jiraniin otoo hin butamin halkanii guyyaa rakkoo fe'oo jiraate hojiin jalqabaa keenya misooma akka ta'u gochuudhaan hojiiwwan jalqaban kallattii maraan cimsineetti fufnaa. Daawwattoota keenya qophii addaa biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa bara 2015 interpiraayizoota 1021 gara guddattuu giddu galeessaatti ceesse irratti qophiin qopheeffanne kanumaan xumurra.